مالتي أما مالي بان سلام الله عليكم. مالتي يوم على نيتوركي تعاوني لسلكي من كونكشن نيتوركي كيس ما نفكر سنقول نتا بتشاجرا إيه سجرا بسشان ماكي يا بجي غتيا في دي غومي ماكي أنا بس شان أرجو أتركش. في دي غوم ما ماكي كني جا بجي أختي أنا إيه سدي لا ما سمجري سنوليد نو ماكي ديمي يا مجاتيس ديمي يا ميغو أوكي أكسي ديمي تي ماكي يا مير فجاتيس ديمي يما ستاتل أي ستاتل جباد دايه وان بس يا أنسي ماشي ماكي أكنا ولي قبنا ماكي حبيبي لقي واسش بكا ما ماكي لقي بكا هاي ماكي ما كوش لقي فد واسش ما اوكي هاي ماكي بيس اوكي هاي ماكي بكا اول نادي والله ندي استعدي بكا اول نادي ما كوش لقي واسش ما جري ما تدي ولا سي آرا لقي ماكيه ماكيو بكا اول نادي لقي فد واسش ما والله السلام عليكم. وعليكم السلام. أسبيت هاي ما صدقتني. هاي ورحمة السلام عليكم. وعليكم السلام. أكمل نجا. نجا الحمد لله. ويوم قبل دعوانا في. الحمد لله ربي. نيانة. إيه؟ نيانة. أسبيت. صدق. Bawa berarti segala macam dia mengisti di bawah, oke? Jualan komen tiap kau messenger tiba seru. Malah kayak sudah bertemu buaya agak karena waduh aku itu. Video tuh kau gara hari nada. Iya Rabbi. وانا في اسمي ميري هاسونا ابا كوبلي تيتيا ميدا كوبلي يعني تي هاسونا سيغله كومنتي ركب سينجر تيمي وانا في أكمل مثلا يفوت أمتين. لا ده كيا فوري تينجرا خرمو كومنتي رادا دبدومه موت انو واني خيسه بنسي موتي ما بياتس درايف ركب سينجر تي جولن يا جولين قاف أبان الرا واتا يوكان أما قاف أبان الرا قرد مي جولين أقول يا لما ساتي ما نمر بدي. غروار في مال فكس النار ستة من قستيتي عربني مال فكس برباجس أنيمو؟ إيه هكا كتوتا هكا خيدي خنا قرار راس هركيسه والله بالله نزل. وارو في أكس ولي كمنا خبجانا نافيتي ولي كم نتنا وانا في لا والله يا سي متي أنا صو أبا الموتيات وتأيه نما قياتك نجاول قافة نما قياتك ونما أرجع ولي ندبدو نما بعد كم يتسنى عرب ستوانو نما جد ولي نمبر ندبد أثاني فليس تسفار سنارة تسنارة سو كفر تو أتى كمتي نمني جولين فيديو تي فوتو تي رهيدة خيسار ما فيديو سنة سندرة نمني كومنتي جرا وانا بريسة جنان كومنتي سنة وانا قولي كومنتي سن باسيتي كومنتي سن رت سورة كان كهيلا مالي أني نيفر متي يوكاسي إيه متي أصو أبا ما في ديوتا إيه نوما آدي يوتا إيه جيتشوتا غوغوردا سن أفان جدي هربسون القهوة أنا هربسون في اللينتا وجيتشوتا دي هربسون القهوة أوكي فيديو خدراني تي جوانا ما تي متي يا فيديو كدراني في داني رتي داني مالي يعني نيفر أوكي مالينا نربستون لا سن هربس أوكي جولين وكم سكوتي مي كومنتي روانو في ويانغ خنا كم ترى siin jedhee barree ijoolleen gaafa abbaan yookaan haati irraa gar deemte inuma nama dhibdii haga guyyaa lama sadii afurii tanii ma'azaa nama gooti garuu irratti info fudhatti amma fudhatteerti natti fakkaata fudhattaniitiin naantee fudhattaniirta na fakkaata lafa سيزني أما
Yaa obsaniidha namni. Okay. Viidiyoo tokko ganama kana feesbuuk irratti hin arge. Maalii walloo tokko koomantii si barreesse. Maal jettee sawaara fi koomantii sana. Namni keenya gubbaa kana si fadha sawaara fi. Dhiigni kee gubbaa kanatti itti urgaa. Bar viidiyoo surraa waraabbatee badeelaan jedhanii basha akkamitti guyyaa hagana bada viidiyoo surraa waraabbate. Takkaas ta'ee arge obboleettii teenya takka beekta. Si yaadu siiti si qara siiti. Viidiyoo anaaf ati waliin jiru takka waraabdeeti. Dhagaa Oromootii asirra yaada tokko kennachuu barbaada. Ati waan ofii dhugumatti wallaahi nama gaariidha. Hanga yoom garuu namni siin dhufee amma micaa jaalfaadiloo jaamu kana dura anis hin beeku namni isa beeku tokko hin jiru. Kun siin dhufee siin jaaladha jedhee feemas eegatee booda dhiisee biraa deeme hanga yoomti. Namni kamuu yaada garaa isaa ibsata. Namni kamuu yaada garaa isaa ibsata waan garaa isaa keessaa haasayaa. Komatti fakkaate haasaa, komatti fakkaate dubbata. Garuu Ante akkam of himanni kee akkam ijoolleen akkam nagaa jirti bakki deemte akkam sii ta'e? Bakki deeme wallaahi haalaan naa ta'e waan ofiitoo si dhabuu hiyyaa na qocca'ullee garuutu ijoolleen ta'e hafna goote waan ofii duraan si jaalannaa ammas jibbin jaalfaadiloo duraan si jaalannaa ammas jibbe fooloo hiyya sirraa deeffadde arraa soddaa siin jenne amma kalaas jibbin viidiyoon hangadhiisu jalatti koomantii jalatti garuutu rabbii jaa walee araarama jaalfaadiloo rabbii jaa waan ofii nu deebisaa afran keessa bakka itti deebi'a rabbii jaa rabbiin siin qabne. Ijoollee horuun kanaaf rakkoon namni tokko yoo waliif hin taane illee warra quban qabne jira warra jidduudhaan sii galee ijaazaa bu'ee shabakaa fa'aa hin qabne warri quban qabne dhufanii waan ofii fidi laayifii giseen sirra akkuma duraanii sirriitti hatti na godhan maaliin jaame. Bar namni tokko beektaa gaafa adda bahu osoo maatiin horatiin osoo adda bahee baay'ee bareeda. Garuu erga maatiin horate ammoo obseetuma osoo waliin jiraate gaariidha. Hundaafuu akka nu yaadnerraa akka nu assaabnerraa karaa rabbiitu caala. Akkami ati hoo bakka ittiin sii taatee waan ofiitoo gammachuutti qabda? Bakki ati jirtu. Maal jedhe si taa'e mamma? Siin taane? Si taane. Bichaan miskiidhaati waan ofii akkam goote bichaan maal goote reefu bichaan dimbirri jee harkee laayifii irratti bichaan guyyumaan maqara keessa hafna harka jee kamisa jeetiin rifadde. Siif hin taane jettu maal jechuudha? Gaafa arafate wali aarree asli si araarsuu dhufe tokko viidiyoo namni dhuma arbaa olokkutu. Akkam ofii ciisichi siranirra ciiftu akkam si taatee siisii hoo'ee ofii. Apostol. Waa maasha Allah. Rabbiin inshaallah intala lama taatee waliin raftee sadi taatee kaatu rabbi si haa godhu. Amiin. 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 Jiruu bareedduu gaa'ela bareedaa jaartii ati yoo loofte hin dubbanne taate yoo lolte hin dubbanne nama mana keessa si gorfattu alas hin baafne rabbi siif haa godhu. Atiifillee akkasumatti rabbii walitti sinaaliisu waan ofii ta'uu mucaan saalaan si jaalataa. Guyyaa isaan kaniin ani akkasin lolee nama qarqara jaartii si yaan barbaadu jiru lolee waan feete fitinaan jee. Kana jechuun lubbuusaa siifannee jira jechuun mucaan kun walitti sinaa urgeessu haalaan si jaalataa. Akka gaariitti khidmaa teessan khidmaa duraanuu ni beektaa akka gaarii akka bakka bii walitti sinaa urgeessu lama ta'a ciisaa sadi ta'a. Ayyee. Maa ooltaa rabbi.
Wayu commenti. Waarafi akkama kibraat nagee qabdaan fayyaan kee jireenya wanni nuti bareedamu. Alhamdulillah wallahi. Appoostuu yeedanoona. Jirra galata rabbii. Maaltu haareesse bira? Maaltu haareesse bira? Garuu bareettee jirta maashaallah. Sirraa bareettee jirta. Ufuma kiyyaa babbareechisu jira. Inni hoo? Ay, ati waan jaarsa kiyyaa na gaafatta. Hin taane koy. Kutiba. Ilmaa kee keessatti si deebisaa bara. Yoo ta'e jedhe maaltu jira yoo hin taane jedhe immoo maaltu jira. Yoo ta'e jette bareeda kaani gammadda gammachuudha sii galee yoo hin taane immoo ilmaan kee keessatti deebite ilmaan kee guddifata. Ilmaan kee guddifatta? Ilmaan keetti deebite teessee ilmaan kee guddifatte. Duraanuu jaartii lama na hayyamte ture. Waa qofa ilmaan kiyya gatee hin deemne bara duras. No. Ati gatee deeme garuu waan ofii dura. No, an gatee hin deeme takka isin gatee beekaa gaayis guyyaa takka isin gatee hin beeku bara. Eenyu dhiisee deeme? Ani akka tasaa kaleessa bichaa wallaahini kana hin seenne malee ani ijoollee biyya guyyaa hunda baay'ee baratamuu qabu. Namni keenya gizee amma adda bahee gizee jireenya addaa jireenya mataasaa eegalee waliin odaa wal jibbaa wal maal ja'anaa baatee kun ammoo kana seenneeti namuu jireenya keenya addaan qabaannee atis jireenya kee qabaattee anillee jireenya kiyya qabaadhee teenyee waliin haasofnee qofallee bohaaraa jira. Aadaan akkanaa kun itti fufamuu qabu waan bareedaa waan jajjabeeffamuu qabu. No, jechuun maybe masaanullee osoo an jirullee fuudhuu dandeessa. Yookaan azalli rabbii illee natti dhufee fuudhuu dandeessa. Karama ta'eenuu lammeeffachuu dandeessa. Anaafsi ammoo wanni wannu jibbisiisu, wanni wannu lolchiisu, wanni walii waanu jechisiisu hin jiru. Addunyaatti hin fuune qabeenya keetiif fuute waan qabdu fuute waan rabbisii kennetti. Kana waan ta'eef ammoo yoo danda'e isin lachuu naga gaafachuu yoo dadhabe ammoo isin warraa fagaachuudha malee wanni wannu lolchiisu walitti nu buusu tokko hin jiru. Guddoo waan ofiitoo si harkoo guyyaa fedduun gammadee eega guyyaa meeqaa booda kaanaa ta'e akkana waliin haasofne haalaan natti tolaa hedduun gammadee dasna jee gammachuun naa jiraadhu kun tokkee. Bultiin dantaa kan diigamne rakkoon qabu an sanuman si himaa mallee maaf achi dhattee maaf akkas jettee maaf akkas waan akkasiisan akka bultiin kan diigamne asumaan dhaabsasiin. Umaan yaadin isiin rakkoon qabdu kana duraas itti hime namaan iddoo kabajuun jeeni haasinni kan nu jidduu seenee waliin nu jiru maal hin jiru waan ta'eef dhiyaata fayyadamu galatoome okkee. Yaa akka wal dhabdan hin barbaadu rabbiin waliin isinaa jiraachisu taate. Aamin waliin dhabnu maa yaadin atillee akkasumatti hobleen natti naaru jee yaada. Ati bilcheessiteetuma namaa kennitaa. Warra komentiin haasa'ee barreeffii jedhaati. Mana kafna godhanii bar akkamiin sirraa fudhatti. Bakka akkam suuraa isii gaggara galcheerra haa taa'u gaayisee akkammoo maal suuraa isaa gaggara galcheerra. Garuu mee waan ofii waan layyatti si jee keessaa mee mudannoo waan bakka ajaa'iba sitti irraa waan takka nuu himime koomentii irraa waan ajaa'ibte. Koomentii irraa wanni na ajaa'ibe irra caalaan namoonni tiktookii kuni moor akka waliin nu jaalatanidha. Irra caalatti wanni ana ajaa'ibe jechuudha. Moor namoonni hedduun akka waliin nu jaalatan akka waliin nu kabajan. Mitaasitti warra yookaan waliin beekne kanaa miti karaa keessaatiinis namoonni hedduun maaf addaan baatanii maal rakkoo jira isin araarsinuu lakkoofsa sanaa kennee minaamina wallaahi warroota jedhantu jira. Namoota sanniin kan mallee kabajaa fi jaalala daachaan qabaa fi itti aansee koomentii jalatti ammoo bakka irra caalaan isaanii rakkatanii jidduu tana garas fiiganii garana fiiganii gariin oduullee kanaaf fidu jira. Odii maaliif haasif fidan? Garii
Ana ma isi yung beku beta muja yung beku. Aye. Kana dura jechuudha. Ijoollee mata yatoo yoo zikiraata akka jaalatee barnaan jedhan tami zikiraan toon numan jedha tami zikiraan toon numan jedha. Aye, ijoollee si jalatti barreessiti zikiraa jaariin. Yaa na jalanni barreessanii zikiraan toon tamin jedha booda lamoo ibsaan fuudhee waliin nu fide. Haa ta'u garuu wanti ani koomentii warra koomentii kana galateeffadhu nama hagana moor wajjin jaalachuu isaaniiti. Warri koomentii kun ammoo dantaan qabu beektaa gaafa si jaalatellee akka si jaalatetti gaafa si jibbillee akka si jibbetti ammoo waliin nu jaalachuun isaanii waliin nu kabajuun isaanii wanna jechuun isaanii hedduu natti tola ammallee haala kanaan itti haafuufaniin jedha. Garuu ammoo wanni isaan gorsu tokko jiraate akkuma biyyaa baanee kun Ameerikaa kun Kanaadaa kun Awustiraaliyaa jiraataa jiru kana namni gaafa walitti dabalame addaan baananii walitti hin dabalamu. Erga walitti dabalamanii booda immoo adda bahuun noormaal waan jiru. Nama ammaaf akkas taata ammaaf akkana goota ati gowwaa ati gantuu ati akkas arrabni akkasii sun ammoo hin barbaachisu. Irra caalaan ammoo mana kiyyatti wallaa foolorraa kaafadhee jaalfadgalaa gubee jaal akkas jedhaa jira waan akkanaa dubbataara. Dabe hedduu akkas naan jee. Yaa waan akkasiiti. Ani bakka dhiisaa rasaasa keessan dachaafadhaa waladhaati rakkoon qabu. Gaafa sargii isaa dhukaaftanii jedheen ture. Rasaasa isaanii haa qabu. Rasaasa keessan qaama nyaachifatanii deemartan kana dachaafadhaa gaafa sargii dhukaaftanii jedheeni. Ammaayyuu kun hojjala kanatti bar sigatee deemee akkamii waliin naasoftaa yookaan walitti araaramaa yookaan baasi. Waan ofii ta'anaa sigatee deeme maatiin nagatee deeme dhugaa himeef meetakkitti tanaan himeef ijoollee. Maal jettee himte? Ani immoo akka ati nagattee deemte akka ati dura leencoo bira leettee kileeru godha himeef malee akkaanaan singatiin hunda himeef atillee himeef meerra deebi'e. Bar nama tokko yoo jaalatte jireenya lafarraa kanatti nama takka yoo jaalatte waa hedduu madaalta. Jaarsa jechuun isaa mataan isaa qoraasuma ni beektaa miti kunoo urgoo isa sabareedhaan yookaan nama qodaadhaan wanna godhanii kaanii urgeessanii kaanii aanan itti buusan jechuudha. Jaarsa jechuun waan akkasiiti. Jaarsa jechuun? Jaarsa jechuun waan akkasii jaartiidhaaf jechuudha. Argitee maaliif yoo jettee jaarsi tokko dubartii waa sagaliin horatan. Sagalsan keessaa takka oosaan takka gorsaan takka dhossaadhaan horatan. Ani bar wama san iyyuu haa godhu yookaan dhugaan godhe ta'a yookaan piraankiis godhe ta'a yookaan soba ta'a wanni atirraa beektu tokko hin jiru waan san. Waliin haasofne addaan baana tiktookii dhufee laayivii irra dhufee naga qabna dhufee tiktookii irratti waan san godhe. Waan san dhugaan godhee sobaan godhee wanna kanarraa beektu tokko hin jiru. Guyyaa lammaffaas laa guyyaan ani akkasii falmadde san naa deebitee naas dubbate. Na dhaga'i ka waan takka dhaga'i waan sirraa taasisabee wayiitiif jira. Waan san godhe. Godhuu garaan godhuu sobaan godhuu piraankisi godhuu waan sanan godhe. Ati bar sa'aa takkitti sabriinaa qabdee sabriinaa gadhiiftee taan qabdee taan hin luftee bar bineensa hoolatii keessa ka'e taatee bar. Hinaaffaa akkasuma godhe. Anamma osoo ati walaa dura waan san eegaltee maal godhaa jira jedha malee kalaas eeganii baalish wuccee waxaa soson ka addaree hancii wuciinaa siddis kana addarii gootee barate. Hin hinaafeera. Namni hinaafne dayyuu seksee jaan dhageenya waan ofii. Koomantii banaa gaa jaallatti. Hinaafuun waan jiraa bara. Hinaafuun waan jiru. Anis ni nama komantii maaliif cufan kooy? Hin beekan. Anis bar ni hinaafaa bar. Hin hinaafuu jechuudha miti bar. Fakkeenyaaf ati osoo fuutee jaartii jalaa qabdu jaartiin tante ta duraanii takka. Ilmoo qabattee jaarsa dhiira biraa waliin osoo deemaa turte dhufte. Diqqishuu wayila taanaan qalbiin tante ima jetti. Qalbiin tante jechuudha. Keessattuu nama akka malitti adda baateen waan tasaafaa irratti adda baateen qalbiin tantee numa si cabdi. Maali jennaan yookaan amma waliin jirtu tun akka duraa sii ta'uu dhabdee osoo hin taane akka ta duraa san sii ta'uu dhabdee osoo hin taane
yookaan ammoo ka amma waliin jirtu akka kaduraa sassii ta'uu dhabee osoo hin taane wanta jidduu keessan dura jiru san waan wayii waan jidduu keessan jiru waan guyyaa takkaallee taanaan sayyaadattee qalbiin tantee taashisi jetti jechuudha. Ergitee kanaaf ati silaa guyyaa san kaatee osoo dhabbin jedhin na dawwaltee lakkoofsa walii qabnaa wasaappii telegiraamaa daarektii meeseenjera na dawwaltee sila waan kana maal dalagaa jirta jettee tekistii na jalaa kaasuu diddeebiiti. Aara nan dawwallee bilbila yoom naa deebise. Wallahi yaal yoom naa dawwaluu dhaqqabdee baramma fuula nagayaa haasaa jirraa miti bara. Bari yoom naa dawwaluu iyyuu dhaqqabdee ati bar sa'aati masanii. Maaliif akkas goote ture waay maaliif akkas goote. Silaa na gaafachuu qabda ture bara amma osoo ati dubartii biraa walitti si arge miti osoo dubartii waliin ciisaartu iyyuu si arge ana osoo taate an osoo dubartii wajji ciisaartuu si argeeti wanna takkan dubbadha. Maal godhaa haatummaan achii kaatu eegeetumaani waan sirraa badee ati waan san daladdeef si gaafadha. Akka kiyyatti jechuudha. Maaf waan kana daladde? Mona sobe moo dhugaadha moo maali? Si gaafadha malee ka'eeti lafaa ka'ee baqa eegata akkas goote anis waan biraa godhu bar ati yoo takka balleessite ani irratti dabalee lama godhee jechuudha. Bar garaagarummaan qabnu anaafatis. Ama anas sigatan jedhamu sun agatan jedhamu. Osoo yookaan oolteeyyuu guyyaan lammataatu ta'e homaa miti sa'aatii wal fakkaataa keessa jechuudha. Bada balleessuun jedhamu. Oolee an guyyaatti aanu kaniin akkas godhe baruu waan ofii. No wallahi guyyama sani. No waan ofii koo guyyaatti aanu. Wallahi guyyama sani. Rabbi kafadhe guyyama sani. Warri koomentii dhagaa. Sabrina wajjin guyyaa sana haasofne sineetuma qalbii. Wallahi guyyama sani. No. Sanuu laal dhageeffadhu ibsaan na bira dhufee. Ibsaan na bira dhufee jechuudha. Sila maal taatan hadhaanaan jedhe ibsaan natti ergatee. Maaf garuu guyyaa sana jalaa qabuu didde halkan guyyaa dhageeffadhu kaa ibsaan na bira ture maal taatan hadhaanaan jedhe jennaani an ibsaatti qoqqoosee akkanan jedhee leencoo waliin jira guyyaa sana. Aganatti okay jedhee ka'ee booda lamuu viidiyoo miseenjaraa waraabanii natti ergan. TV Sabriinaa. Miseenjaraa. Wayiin akkasin naa weellisaa turte. Meedhaan sagalee isii sagalee hirriba irraa na kaase. Sitti dhageessa sagalee san hirriba irraa na kaafte. Meedhaan daliin immoo ladda kan kee taa'ee itti cabsi. Kas godhe abboo jedhi abboo buti abboo jedha. Haaya. Kaatii fi leencoo bira jirtu na aartee jiru gisee saddeqa. Nadda walee maaltu ta'ee saree yayyii nyaatte naan jechuu qabu. Itti cabsi jedhaa silaa keettichi jidduu kennaallee jedhee. Waan ofii ka'u garuu bar inni hinaaffaan na gubee dhiiroo ati waan guma kiyyaa san hinaaffaan si gubee. Ani hoomatti akka ilaalama viidiyoo na waraabanii natti fidanii. Feer kana godhanii. Hajjeesiin sirbituu maal jettu. Alhamdulillahi irra caalaa gara amaarifaatitti achi kutti waan ta'eef baay'een dhaga'u. Rabbiin barna jaalata. Rabbi na jaalachuuf kan kee. Garuu hunda si erganiimi. Viidiyoo isaa mummurinatti ergan ammoo ani fuuluma isiitiif kan kee argin hammaaf daqiiqa takka dhaggeeffadheera. Ofirraa dabarsaa. Waan ofii masaanuun ta'e taane. Masaanuun ta'e taane kan bareedduumi. Masaanuun ta'e. Yaa bareedduumi. Jechuun masaanuudhaa miti bara nammaa. Sorry yaa jaartiin tiyya sorry. Jechuun masaanuuti yan taatu bara amma jechuun addaan baane isinis kophaa jiraatti. Isii wajjin jiraatte malee anaa waliin hin jiraattu. Osoo jidduu ta'e lamaan jiraatte meebi masaanuudhaa. Okay amma akkamiin taane bareedduumi. Bareedduudhaa miti. Hin taane isin gaafachuu jiraas taate. Akkamitti bultii xiyyatanna hiddaan lafarraa sochoosuu dhufte moo gadhaabuu dhufte? Noota isin gadhaabbatti tiyyarra yaada naaf hin taabatu. Jechuun akkamitti hin taane bareedduudhaa miigisee na jettaan. Isin baanaa barmichuu. Mee laali miiruma distaansii ma'anaafsi jidduu jiru laali mee argite. Anamma akkam bakki si ta'ee hin taane ati naan jettee na gaafattee kana jedhee hin dubbanne. Because maal inni
hamma wayillee taatu miira kan kee eeguu qaba waan jedhu wayii. Because maali beeta ani amma obboleessa kee Itti dhufu akkasuma godhaa akkasuma taa'ee akkasuma godhaa siree akkasii waan akkanaa waliin godhaa jirra siin jechuun qabu kaadde anama osoo haasawwan hin bareeddinaan jettu kanattuu hinaafutti jira akkamitti akkasumaan jettaati. Okay, dhiifama akkas taana. Hai bareeddii miti akkas hin taane barakkanaayi. Anamma hanguma si gaafadhee tabboosso jetteettu yoo onneen kun inni kun lukarra na fiigee mataa na dhaqee maal jechuu si gaafadhe malee ittiin gammanne bas. Harargee taate warwaan ofii tuutti cabsuu ni beektaa baay'ee ta'a.